Pheenxeeti jettu Maartin Luutertu kaleessa baxabbaxee sitti kenne bar kaleessa oobee sitti kenne pheenxeen maan inni isheen oolumaa galattu. Pheenxee ta'e kan jedhu waa'ee pheenxeqoosxee irraa dhufee jedhan waaqa abbaasaa baxabbaxu pheenxeqoostaa fi qoosxaa salaaxaa fa'itti beekna nuti qoosxaa Finfinnee keessa jira qoosxaa waan jedhamu hundi salaaxaa moo maaliidhaan akka qoosxaa wanti ni tokko pheenxeqoorxee fi qoorxishaa maalitti beekna nuti waa'ee qoostee qoortee Maartin Luutertu kaleessa baxabbaxee nutti kenne sanu Maartin Luuter kitaaba isaa Ingiliffaa keessatti Yesuusin xiqqeessee jira hanga Maartin Luuter namni Yesuusin xiqqeessee hin jiru. Eda yeroo diqaalonni miira keessa nagalchitu waan Maartin Luuter Yesuusin jedhe jechaan tureen. Kun immoo waan qabatamaa wanta ragaa isaan of harkaa qabudha. Ingiliffaan beektu jarri maalitti beekti miti Ingiliffa isaa yoon sii fide Yesuus waan baay'ee jedhee jira Yesuusin. Kabajaaf itti godha. Islaamni akka durii miti. Akka durii callisee isiniif hin reebamu akka durii callisee isiniif isin jalaa gadi jedhu islaamni nama hajjeessa rabbiin lafan taa'u kanaan an kaasin rabbiin dachii an irra taa'aa jiru kanaa ol an kaasin nama nabi Muhammadiin tuqeanii bassuma aam jedhee jechuudha akka sagaafa bassuma aam jedhee intinii faannoo morma keessan irraa isin kuteetti sanuu bassumaa miidhaa morma keessa irraa kutaanan kagaafa faannoon bassuma aam jedhee kuffaara irraa bassumaa miidhaan raawwachiisettan ishee raawwachiisan. Keelolaa Yesuusimi Yesuus hundi siif haa lolu siif. Isinoo waan gaarii yaaddu dheengadda abdii irratti hin duulle keenya lolaa Yesuus jecha abdii irratti hin duulle mucaa dheengadda shaadaa qabate akka inni naannoo isaa keessa taa'u hin goone akka inni naannoo isaa keessa hin teenye hin goone baajaajii keessaa baatanii hudhatti hin qabne tunni maqaa keessan hin nahin. Amoofaa doorsisaan turreessin. Doorsisii adda addaa irratti hin geggeeffamne halkan yeroo isaan ba'an duubaan hin deemtanii keelolaa Yesuusimi maaliif nama shahadaa qabate tuttuqa jala deemtee atti keelolaa Yesuus siifaa lolu ijoollee shahadaa qabatan maaliif duuba deemtanii tuqtuqture Yesuus isinii loluu dadhabe moo isiniif haa lolu ittafaadha moo eenyuudha ittafaadha bar kan isaan baajaajii keessatti hudhan ittafaadha koololaa Yesuus jetti summi bari isin warra qoshaashaa kanarra islaamni kootu nama ajjeesa ta'e nama meeqa guyyaatti nama meeqa amantaa islaamaa xiqqeessaa jira nama meeqa tarrabsaa jira hin ajjeesaa reen ajjeesa malee dippiin godhee ajjeesa bar Nabi Muhammad akkana godhe Nabi Muhammad ilma namaati barraati koon nama dubartii irraa dhalate nama akka keetti ji'a 9 garaa keessa taa'ee dhalate takkaan nama haati irraa dhiqaa guddisteen Rabbii waaqaaf lafa uumeedha na uume jettee waaqessaa jirta sheemin sin qabuuyi Nabi Muhammad ilma namaati yeroon isaan ga'e indu'e kalaas Rabbii tu saya ergate malee Rabbii ta'ee hin dhufne barin Rabbii miti nama ati garuu nama akka keetti dhalate nama akka kee nyaatu nama akka kee dhugu nama akka kee hammaa madaqu nama akka kee irraa dhiqamaa guddate Rabbi jechaa isa Rabbii isaa tokkicha hamanu arrabsita bar sheemin sin qabu sida zaattis sheem Islaamni Yesuusin xiqqeessee hin beeku bar Islaamni Yesuusin xiqqeessu Islaamayyuun jedhamu ergamaadhaa jedhani si galee ergamaa ta'uu isaa immoo Islaama ragaa ba'e miti macaafiyyuu ragaa ba'eera bar Yesuus ergamaa ta'uu isaa wangeelli keetu ragaa ba'eera maa gubatta maa boossaa ati boosseef ati iyyiteef jaldoon nu arrabseef amma Yesuus waaqa ta'uu hin danda'a hin danda'u jechuudha jaldoodhaaf baaldaan goobanaan geexee musammaan arrabsaniif amma Yesuus waaqa ta'uu hin danda'u jechuudha rabbiin rabbuma Yesuus namuma jaalattus jibbitus
konfidensiidhaan viidiyoo beekaattistima rabbiin rabbuma rabbiin hin jijjiiramu rabbiin hin dhalatu rabbiin hin dhalu rabbiin hin nyaatu rabbiin hin du'u kanaafuu inni teessoo isaaf malee qaba rabbiin naman ta'u namnis rabbiin hin ta'u afuuratu foon uffatee dhufe afuuratu dhoqqee uffatee dhufe afuuratu baala uffatee dhufe afuuratu muka uffatee dhufe isa kana deeme oluma kee goyoomsi achumatti olitti albayi hawwii miti kan itti albaatus akkasii achis akka geexeefaa faayidaaf deemu geexeefaatti lallabadhus akka kana geexee musammaa fi Hasan illee amma Hasan isin keessaa ba'e natti fakkaata Hasaniin hoolaa gootani mucaa kanumti amantaa sana dhugaan fudhate Hasan kana hoolaa godhani namatu dhaqee shaadaa pheenxee qabate hoolaa ta'ee as deebi'ee jira nama godhaati akka gaafa inni dhufeetti namummaa isaatti deebisa mucaan hin marrataa jira sanuu hoolaa koppii jechuudha noormaal hoolaa isa sirrii ta'e mucaan jaldeessi hoolaa godhe Hasanii mucaa sanne gadda shaadaa qabatu sana hoolaa qulqulluu godhe gogaama hoolaatti nu himne malee hoolaa godhe achi as deebisee jira jechuudha hoolaa waaqayyo jedhe harka lama akkasitti ol qabsiisaniitu Hasaniin hoolaa waaqayyo jedhennaan an hoolaa waaqayyo jedhe akkuma gaafa hoolaa ofiin jedheetti hoolaa ta'ee jechuudha uummata hoolaa ol godhaa olu guyyaa guutuu hoolaan beenu hoolaan hin qalamtii hin nyaatamtii hoolaan ijoollee Saawudii waaqayyo sana eebbisu hoolaa sasaanti san beenna nuyi ishee beenna nuyi hoolaa sana beenna nuyi hoolaan beennu kan biraa ani hoolaa waaqayyooti jedhe jaldoon harka ol kaasisee mucaa Hasanii sana Hasan eenyu jedhama maqaan mumarraa moggaasne Hasan maqaa islaamaati bar hoolicha waaqayyo maqaa jijjiirratee dhufee ture mana jala jiraa laata moo deeme Hasan ikkoo hoolaa hoolotaatti maqaa moggaafatee dhufe bar hin tolche bar Hasanuma sana bagoo ofirraa kaase namni akkamitti hoolaa ta'a fuudhee hayawaanatti of moggaasa namni dhugaadha hayawaana bar isin horiidha kan gara oofanitti deemu kan waan beekne horiidha bar hoolaadha isin dhugaa rabbii hoolaa maqaa bareedduu ofii laattani bar wallaahi laazim Maartin Luutertu sirii kennee maqatti hoolaa jedhamtu sana inuma nu ajjeese bareedde wallaahi nu ajjeese namtichi jechuudha qabriin isaa haa gubatu bismillaahi nu ajjeese Maartin Luuter bar silaa Maartin Luuter wantatti sirbituu daansatti ajooftuu kana fidee nutti kennuu baate dhimmi nuti sirbinee hamma garaan nu bokkokutti hamma dhuufuu mana balleessutti dhimmi sirbaniif hin jiru sirbaa jedhe Maartin Luutertu dhufee jechuudha Maartin Luuter qabriin isaa boba'uuni wallahi waan inni nu godhe moo waan Maartin Luuter nu godhe qottoo mukaan guugaa guyyaatti nama meeqatu dhufaa oola duuriyyee jechuudha geexee argiteetu amma duuriyyoonni dhattee jaldoo jala tetteessin jettanii geexee kanatti waa lallaattee pheenxeen qarshii kana itti lallaattee giruuppii hidhanii erga gaafa hawwii jireenyaa giruuppii hiitee jala geexeedhaaf qarshii guurteetiiti bari Hasan kuni kan dhaqee shaadaa qabate dheengadda akka geexeetti birriinaaf haguuran jedheetu boo'ee kadhateennaan jaldoo fiigee ba'ee jechuudha nuti dhaloota lubbuuf jiraatu osoo hin taane dhaloota foonsaaf jiraatu keessa jirra amma bara ammaa kan amma maammadoon keenya Saa'udii gidduu dheengaddaa akka faree deddeebi'aa ture suni akka geexeetti jedheetu kan inni deeme akka geexeetti waa walitti naafa buusanii waa walitti naafa curanii akka geexeetti waa walitti naafa funaananii gaala kana jalaa na'aa baasan dhaqee akka faree guyyaa 2-3 gaafa waa eegee dhabu dhufeetu ashaadu laa ilaaha illallah jedhaa jechuudha hin jiru bar geexeef rabbiitu riskii bane bar pheenxee biraati achiiti hin coccoratee inni bar ittiin jaadhu jedha rabbiitu achitti sidii galee ittiin jaadhu irraa dalagii jedhee erge bar maammadoon gaala dhiisee hoolaa dhiisee dhaqee kafaraa ture gidduu tokko
Dhaqee kafaree guyyaa lama sadii eega waa hin coramtu, giiftiin hin jirtu, waa giruuppii hidhanii waa walitti qabuunis gaafa dhabamtu, Awurooppaa Ameerikaa namni geessu gaafa dhabamu dogongoreetti dhufee ustaaza bira dhufe dogongoreetti. Inni waan biraam deeme bar silumayyuu. Namni umurii isaa guutuu daa'imummaa isaa irraa kaasee rabbiin tokkicha isa nyaanne isa dhugne isa hin argamne isa jijjiiramne sana amanaa guddate dhaqee ilma namaatti namanu yoo faayidaa tokkoof ta'e malee kun beekamaadha bar. Namni ilma namaatti amanaa tureyyuu namni nama waaqessaa tureyyuu akka salphaatti amantaasaa kan gadi hin dhiisne namni rabbiin tokkicha waaqessaa guddate namni rabbiin tokkichatti amanaa ture namni rabbii isa nyaanne isa dhunne isa dhalanne isa hin dhalle sana waaqessaa ture isa hin duune sana isaaf sagadaa ture faayidaan alatti deemee ilma namaa waaqessu kun beekamaadha. Waan deemuuf qaba. Amma baaldaan jettanii abdooma eenyu jettan baaldaa dubartii kafarsiise bar niitiin isaa kaafira dhalootumarraa niitii isaa sanatu isa kafarsiise malee waa'ee amantaarraa beekeetu miti kan dhufee kafaree akkasuma Yesuus waaqalee dhufee hin kafarre. Dubartiin sheexana beekaa dubartiin nama kafarsiisu miti bari shaadaa miti ibsaa si qabachiisti dubartiin. Maaliif bara tiiktookiin kun hin dhufne miiseenjera keessatti waan baay'ee argaa turre bar amantaa rakkoo hin qabu lubbuu koo garattii koo inni kun rakkoo hin qabu garattii koo sila soo jannati minaal baata kan jedhu Maammadoo Islaamaa keessa jira wallaahi hin jira foonaadha koo amantaan keenya tokko miti gaa lubbuu ishaa gaafa hin jedhu rakkoo hin qabu garattii koo isa kanaaf na jalaan jannaqamiin gaagaraa koo jedha bar hin jira bar wallaahi hin jira. Darbee baay'ee miti malee dubartiin nama kafarsiisti joo akka ajaa'ibaatti dubartiin hin qalladamtu waan dubartii salphaa miti addaamin iyyuu dogongorsiisteetti mire dubartiin nama dogongorsiisuun addaamumarraa dhufe dhiironni keenya baay'ee honneen isaaniitti maatimiidha. Wallahi laazim yooma ifa baay'ee dhiisaa icciitiin baasuuf icciitii waggaa lama sadii dura darbeen baasu garattii koo rakkoo hin qabu inni guddaan jaalala kuni salphaadha wal jaallanneennaan kan jedhutu jira amantaan garuu salphaa miti amantaan. Kanaaf baaldaa dubartii kafarsiise jechuun jaalladha. Abdusalaam eenyu jedhan sun Abdul Pheenxeen immoo sangaa Harargeetii hatee bade. Sangaa namaa jireenyi qaalee miti. Sangaa hatee ittiin jimaa qaame akka hin dhiyaate gaafa uummanni Harargee irratti baree dhidhiitee baasu biyya kaafiraatti galee kafaree jechuudha. Sangaa hatee bade bara Harargee keessaa. Sangaa guddaa sangaa furdaasaa sangaa gatii guddaa baasu Harargeetii hatee ittiin jimaa haramee Harargee keessaa dhiitanii baasanii nan deemee kafaree jechuudha. Ziisis Abdul Pheenxee. Abdusalaam isa jedhan akkasitti kafaree Abdusalaam. Sababa malee namni deemee kafaree tokko hin jiru. Namni Yesuus waaqa jedhee deeme hin jiru Pheenxee keessa. Bareechinee beellu. Geexee Musambaa immoo wangeela gudde. Geexeen wangeela gubnaan uummanni Islaamaa amantaan keenyaa kitaaba amantaa namaa gubuu noof enayyamu jedhanii harka rukutuu fididan boris kan keenyatu gubata jedhanii harka rukutuu fidinaan guyyaa lamatti deemtee Pheenxee taate. Ani quraana arra ka'ee gubee guyyaa lamaan arraa kana gidduutti dhugaa isa kamtu naa galeetan dhufee Islaama ta'anitu ana ta'e. Utuu dhugaan amma dhugaan quraanaa keessa jira yoo ta'e harki koo dandeenaaf hin gubu. Garuu dhugaan sana keessa hin jiru taanaan quraana kana gubee ka'ee guyyaa lamatti dhugaa isa kamtu quraana keessa naa galeetan dhufee Islaama ta'a. Faayidaadhaaf deemte jechuudha. Geexeen walumaa galatti faayidaadhaaf deemte isa deemteefis argatteetti. Silumaa maalikkoo geexee musammaa biyyumatti amma yeroo Ramadaan dhufu masqalii hidhatti jedhan tsooma baqatte. Biyyumatti jechuudha. Ramadaan gaafa seenu Ramadaana guyyaa lamaan hafee masqalii hidhatti jedhan.
Tsoomii baqachuudha bar. Gaafa Ramadaan bahe immoo ashaadu laa ilaaha illallaa jettii jedhanii shaadaa qabatti. Waggaa Ramadaanaatti masqaliin laazima jedhan masqala mana kee dhabdu. Tsoomii baqatti bar. Tsooma baqatteetu kiristaana taati. Ji'a 2 guutuu kiristaana ta'a. Ji'a guyyaa 30 kiristaana taate. Ani kiristaana ta'e irratti masqalii hidhatti.